Egaa warreen Emirates Arabii keessa jirtanii baga gammaddanii akkuma dhageessanii qaraamaa keessa warreen galtan akkasumas immoo warreen ala hojjettan paaspoortii akkasumas immoo waraqata homaayyuu hin qabne akkamitti galla jettanii warreen dhibbattanii baga gammaddanii. Egaa akkuma beekamu akkuma barreen gaddaa dhiifamni ji'a tokkoffaa keessatti kisi warreen qabdan akkasumas immoo warreen sodaachaa akkamitti galla jettanii dhibbachaa turtanii baga gammaddanii jira. Shamaar kabuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube yaskaritti jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha. Egaa warreen yaaddan jechuudha fakkeenya fi qaraamaa keessa galtanii akkasuma waraqata hin qabne baddanii ala hojjettanii kisi ofirraa qabdan jechuudha. Ji'a tokkoffaa keessa dhiifamni akka gadi lakkifamu akkuma beekamu maxxanfameetii jira jechuudha. Enggak yaaddoo tokko malee warreen biyya galu barbaadan biyya galtuu yoo qaraamaa keessaa baatan immoo intini addis hojjisiifachuu barbaadan akka hojjisiifattanii warreen asaadda sartan immoo ji'a tokkoffaa keessa dhiifamne waan jiruuf eeyyamni waan jiruufi ani qarshii baay'eedhaan osoo hin taane qarshii xiqqoodhaan kan asaadisiifattanii akkasumas immoo beektanii warreen akkasumas qaraamaa keessa turanii waggaa tokkoof barreen gaddaa gadi lakkifamee jira. Keessattuu warreen kisii isinirra jiru akkaataa ittiin galtan dhabdan jechuudha. Akkuma beekamu akkuma dhageessanii gadi lakkifamee jira jechuudha. Kisiin ji'a tokkoffaa keessa dhiifamni akka godhamu mootummaan Emirates beeksisa baasee jira jechuudha. Egaa ammasitti ijoolleen tokkoon tokko hin jirtu tasfaa kutuun gaarii miti obsuun waan baay'ee gaariidha. Enggidi baga gammaddanii dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko ijoolleen beektanii badanii ala hojjetan qarshii irra dhabanii bara kana immoo keessattuu ijoolleen hojii dhabanii akkanatti mana ko'entini keessatti rakkataa turanii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen goddanyoon kiyyaan anuu kanan beeku ijoollee baay'ee rakkachaa turanii jechuudha. Kanaaf amma eeyyamni akkasuma dhiifamni akka ta'amuu fi jedhaniitu jiru. Maaliif jennaanii warri kisii ofirraa qabu sun kisiinillee in akka dhiifamni taasifamu akkuma barreen gaddaa san jechuudha. Kisii warreen qabanii akkasuma qaraamaa keessa galanii ijoolleen akkanatti bu'aa jiran kuni mootummaan asii dhugaa dubbachuuf rabbiin umurii isaa dheeressu malee bu'aa baay'ee ijoollee kanaaf gochaa jira, nuuf gochaa jira. Dhugaa dubbachuuf mootummaan biyya Dubaayii hedduu takka akka mootummaan Itoophiyaa nu gatee miti. Inni garuu waa baay'eedha biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf ijoollee rakkataa turanii akkasumas immoo baqa ni jirumi odoo akka Saawudii san ta'e nama tokko nambisu jechuudha. Ijoolleen akka jiranitti waraqata viizaa waraqata intini dhufanii as keessa jedhanii kan jiraatanii jira, kan hojjetanii jira. Ijoollee baay'een akkanatti kan hojjetanii jira jechuudha. Kanaafiyyuu ammas immoo deebi'ee akka dhiifama godheef dubbatee jira jechuudha. Akkuma argitan akkuma dhageessan warreen Arabiif dhageessan jechuudha. Qaraamaa keessarree warreen jiran akkasumas immoo warreen biyya galuudhaaf rakkatanii akkanatti ji'a tokkoffaa nasaa gara biyya keessanii galuu barbaadanii gaafii takka malee akka galtan akkuma dubbatameedha. Enggidi baga gammaddanii jedha warreen gara biyya galuu barbaadanii akkasumas immoo karoora qabdan jechuudha. Amma kaatanii itti qophooftanii ji'a tokkoffaa keessan shuroo jettanii galtuu jechuudha. Nasaa akka barreen gaddaa ani gaafii takka malee hidhaa takka malee gara Itoophiyaa galtuu jechuudha. Enggidi yeroo baay'ee beektanii ijoolleen kisii ofirraa qabanii yookaan mana hidhaa keessatti waan akkanaati gadi lakkifamu jechuudha. Mana hidhaatis akkas yoo balleessaa addaa ta'een alatti warreen badanii ala hojjetan kuni ji'a tokkoffaa keessa kan qabamanii mana hidhaa jiran yeroo sanitti gadi lakkifamu gara biyyaa galfamu jechuudha. Egaa seerri biyya kana fakkaata. Dabalataan immoo dhaamsi ani isiniif qabu jiraate ijoolleen biyya kana keessatti dhufanii rakkataa bu'aa jiraatanii yeroo baay'ee imbaasiin akka maqaa isaanii maqaa nama siin fidee akkasumas immoo
lakkoofsa isaanii qabatanii kara imbaasii deemtanii gaafa isaanii maxxanii isaan warri imbaasii sun gaafachuu danda'u. Kanaafuu ijoolleen miskiinni biyyarraa dhufanii akkanatti bu'aa jiran kuni dhugaa dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisaa jechuudha. Maaliif namni asitti miskiina fidee namni ittiin takka hin jirti. Amma namoota akkasii wanjalanii odoo gara seeratti dhiyeeffamee gaariidha jedheetiin yaada. Biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf ijoolleen bakka kan dhufu boo'achuu ijoollee miskiina biyyarraa waan qaban gurgursiisanii asitti fidanii ofii isaaniitii asitti taaffalaallasu. Egaa warroota immoo ijoollee biyyarraa fidanii asitti rakkisaa jiran kan immoo dhugaa dubbachuuf odoo gara seera qabeessan gara imbaastiin itti deemanii warroota asitti ijoollee as saqayyaa jiru tana gara biyya kana keessa bilookishii godhanii akka biyyaatti natti tolaa jechuudha. Maaliif namtittiin kadhee dheengadda cidha godhattee ijoollee baay'ee biyyarraa fidee asitti as saqayyee ijoollee waan nyaattu dhabdee waan uffattu dhabdee kaampaanii keessa ijoollee hedduudha jechuudha. Namoonni gargaarsa godhanii fi atti uffatarree bitanii fi nyaatarree walitti gurguranii habiiban jechuudha. Mana habiibatti gargaarsa godhanii fi obboleessi keenya baqqeen gargaarsa kana ijoollee sanii geesse jechuudha. Annamittiin sofiddee inni ofiisaatii asitti gaa'ela godhataa ijoollee tana biyyarraa birrii meeqa baasisiisee biyyarraa fidee raawwateeti asitti fidee aan hojiin tokko hin jirre hojii tokko hin argine ijoollee tana mana tokkotti naqee as saqayyaa jira. Namoota akkasii osoo keessaa baasanii dhiifama gochuun amma fakkeenyaaf ijoollee shamarranii akkasuma badanii ala hojjetanii yoo ta'e malee warra dhiiraa kana asii bilookii isaan godhanii gaarii. Maaliif jennaan warroota keessattuu ijoollee fidaa jiran jechuudha. Ijoollee fidanii asitti saqayyaa jiraatan tana asii ishii balleessanii natti tolaa jechuudha. Maaliif shamarreen ijoolleen dubartootaan miskiina mana keessa warreen hojjetanii dhugaa dubbachuu fi isaan ofii isaaniitii fidanii akkanatti nas saqayyaanii kan fidu dhiiraa warroota dhiiraa kana ani jibba isaanii qabaadhe osoo hin taane ijoollee miskiina biyyarraa waan qaban gurgursiisanii asitti fidanii asitti hangalaatta'u dhugaa dubbachuun namni tokko namoota meeqasitti kan dhume jechuudha. Sammuu isaanii dhabanii qarshii 100,000 jechuun isaaniyyuu waggaa meeqatti argatu. Kana waan qaban gurguranii biyyatti irree hoonan deebi'e silaa hojiin hin arganne biyyatti irree hoonan deebi'e maalan godha jechuudha. Kan ka'e cinqamee sammuu isaa isa cinqee lubbuusaa kan dhabe namoota meeqatu jira. Kanaafuu nama akkasii namoota akkanaa kana asii bilookii isaan godhanii gaariidhaan jedhanii kara kiyyaatiin egaa dhiifama gochuun akkasuma ijoollee qaramaa keessa galtee ijoollee shamarraniitiif fodoo ta'ee gaariidha. ግን ijoollee akkasumaanii warroota dhiiraa kana ijoollee fidanii as saqayyaan asii bilookishii godhanii bareeda. Dhugaa dubbachuun maal jennaani ani ijoolleen shamarranii yaa'u biyya Arabaa keessatti biyya kana keessatti waa baay'eedhaan malee isin jedhanii warreen alatti badaa hin jiranii jechuudha. Siqaa meeqa arganii waa meeqa bu'aa ba'ee hedduu arganiiti badanii malee zimbiloo alatti ba'anii zimbiloo waa mushkilaa hojjetaniiti hin baanii jechuudha. Maaliif qarshiirree kan dhabanii ijoollee miskiinni dhukkubsataniitirree misteeshaa hin arganne namoota meeqatu jira rakkatanii hojiirree hin arganetu jira. Akka dhiiraa zimbiloo intinii jechaa hin jiran jechuudha. Kanaaf waan akkasiiti sin jedha obboloota koo waan hundaaf Rabbiin dhugaa ijoollee miskiina kana himmaan isaanii lafa hin buusanii ofii isaatii asitti ijoollee miskiina fidee boochisaa ofii isaatii gaa'ela godhata. Mee kana maaltu namatti dhaga namoonni akkamitti akka yaade hin beekani gaa'ela godhataa jechuudha. Gaa'ela godhata gaa'ela du'aa isaa boquu ijoolleen odokkaatti jiru himmaan isaanii dhangala'u dhugaa dubbachuuf isaan yoon argee mataa kiyyanna dhufuudhaan maaliif namni tokko gaafa gaddu sitti dhaga'aminaan iyyuu gadi siin bu'u isa garuu immoo sammuu dhiisee lukaa waan yaaduuf asitti gaa'ela godhata. Akkamitti sammuu maaltu isaafuyyuu tole jedhee fi ijoolleen tun yeroo boochu odoo as saqayyaaman jira gaa'ela isaa godhachiise hedduu takka nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu fi kanaaf ijoolleen keenya irraa barachuu qabdu. Warroota asitti rakkataa jiran kanarraa barumsaa fudhachuu qabdu.
isaaniyyuu hojii osoo hin galiin dhufanii asitti rakkatu. Gara seeraa warroonni immoo dandeettii qabdan ijoollee tana sagalee taatanii gara imbaasii warroota isaa fideessan maqaa isaanii galmeeffatanii imbaasiitti galmeeffatanii gara seeraatti itti deemamee bareeda. Maaliif akkanatti saqayyaamtee boo'uu jechuun dhugaa hedduutu garaa nama nyaatu. Inni akkasii waaqayyoo waan hundaafuu imimmaan isaanii lafa hin buusini wanti hin jiru hin qabu. Egaa obboloota koo warreen dhaamsa kana isiniif dhaame waa'ee qaramaa waa'ee akkasii itti qophaa'aa isiniin jedha. Warreen gara biyyaatti illee galuu barbaadanii beeksisa laaluu dandeessu. Turtii gaarii qabaadhaa.